kilabiin kubbaa miilaa kutaa magaalaa Manaabichuu hundaa'insa magaalaa Shaggariin booda guddattoota naannoo sana jiraniin sulultaarraa adda ba'uun bara darbee 2015 hundeeffame. Miseensa jabaa qabuunis waggaa tokko gidduutti carraa hirmaannaa liigii olaanaa Oromiyaa sargate. Bara kana kilaboota liigii olaanaa Oromiyaa ramaddii baan ga'umsa gaarii mul'isaa turan keessaa tokko kan ta'e kilabiin kubbaa miilaa Manaabichuu sadarkaa 5ffaan dorgommii isaas xumure. Haa ta'u malee marsaa jalqabaa roobii fi marsaa lammaffaa asallaa irratti yeroo hirmaatan hanqina hedduu fi deeggarsa tokko malee shaakala osoo hin hojjetiin dorgomaa akka turan miseensonni kilabichaa OBN itti himaniiru. Maqaan koo Ashannaafi Kabbadan jedhama. Kilaba kutaa magaalaa Manaabichuu irraa magaalaa roobii irratti irree taphanneetoo qabxii bareeda galmeessisnee gara kana dhufne shaakala tokko maleedha. Akkasumatti kaaneetuma dhufne walumatti hin jedhamne. Akkasis ta'ee garuu ga'umsi taphattoota gidduu jiru ciminni taphattoota walitti qabame qabxii bareeda galmeessisaa jirra. Maqaan koo Habtaamuu Konnin jedhama. Kilabiin ani taphadhu kilabii bulchiinsa magaalaa Manaabichuuti. Ammas gara magaalaa kana oo dhufnu magaalaa Asallaatti oo dhufnu jechuudha. Indeemtan amma jedhamutti nu an dhufne aduu wudiddiriin jammaru aduu san dhufneen sadarkaa sanitti hin jiru bajenni jedhamee jechuudha. Hojiin akka kilabaatti dursee hojjetamuu qabu osoo hin hojjetamiin bara dorgommii tokko guutuu dabarsine jedhu dursaan garee Ashabbir Waaqee fi leenjisaan kilabichaa Mallasa Tasfaa'ee. Gini maqaa guddaa qabaatu malee kilabichi baajata hin qabu jechuudha. Sila kanaafuu yeroo san yaa'u manni maree ispoortii hundaa'ee jira. Biri walitti qabamu jedhamee seektara hundaafuu kennamee jira jechuudha. Seektara hundumaadha ispoortii kana cinaatti qabanii haala saniin ማለት ሱሬ ሰበሰበ ያለ ሰኒ በርበርም ሰን ደማማን ጅሮ ይችላል የቅንጅት ስራ ሳይሰራ ክለብ ነው እንደ ክለብ ደግሞ ኩኒ ክለባ ሆጂሌን ቅንዶሚና ኦሶይን ሆጀተሚን ቧ አርገቹን ulfaatadha ijoolleen as keessa jiran dhuunfaan ijoollee dandeettii qabanidha garee isaanis bakka fooyyeen ga'uuf carraaqu nuti immoo ijoollee kana gahoomsuuf hojjenna Manaabichuuf qofa osoo hin taane Oromiyaa fi biyya ijoollee tajaajiluu danda'an horachuuf hojjenna garuu rakkoon amma kilaba keenya keessatti mul'atu duubatti nu harkisaa jira jiraachuun kilaba kubbaa miilaa kutaa magaalaa Manaabichuu guddattoota hedduu sadarkaa piroojeektii irra turaniif carraa banuus deeggarsa dhabuun duubatti isaan harkisaa jiraachuu dubbatu. Taphattoota amma guddattoota naannoo ijoollee 3-4 jiru as keessa sadarkaa piroojeektii irra taphachaa warra turan jechuudha. Fakkeenyaanis sadarkaa piroojeektiin taphachaa ture. Jiraachuun kilaba kana baay'ee nu fayyadeera. Fakkeenya nu sadarkaa kanatti sadarkaa piroojeektiitti taphannee malee sadarkaa liigii olaanaa kanatti dhufne kan taphannee muuxannoo adda addaa fudhannee irraa. Garuu otoo shaakala adda addaa hojjennee shaakala yeroodhaan qophiidhaan odootti qophoofnee jiraanne nuti barana gara liigii tokkoffaa Itoophiyaa wanta hin guddanneef hin qabnu. Ijoolleen dandeettii sadarkaa Pirimeer Liigii Super Liigii taphachuu as keessa jiru mul'achuu kan danda'u. Kanaafuu odoo magaalaan Shaggar gadi bu'insan ta'ee nu hojjetee nurrattis sadarkaa saniin gadi bu'anii nurratti dhufanii hojjetan sadarkaa biiraayi liigiitti ol guddachuu ni qabaayu kilabiin kun. Miseensi garee kanaa bakka kaayyoo isaanii ga'uu fi fedhii kubbaa miilaa taphachuuf qaban irraa ka'uun yoo ta'e malee kutaan magaalaa Manaabichuu fi magaalaan Shaggar kilaba kana diiguudhaan akka hin deeggarre himu. Caammallee taakeetawwan hunda ofuma keenyaa fi kan akkasumatti qabannee dhufnee ittiin taphachaa jirru malee wanti nuuf guutame hin jiru. Mindaan ji'a ja'a nuuf hin laatamne hanqina guddaatu jira. Koochota istaafiiwwan jiruun as geenye malee sadarkaa waajjiraatiin bulchiinsa magaalaatiin kan geenye mootinu jechuudha. Kanaafuu hanqina guddaa jira sadarkaa bajetaatiin damoonni keenya amma diresii annuun kaffalamne jechuudha. Baruma dhufuufu hanqina bajetaa kanaan kilabiin kun akka hin diigamne sodaachaa jirra. Waajjirri ispoortii humna kiyya oli jedhee kilaba kana diigeera. Shaakalaa hin hojjenne faasilitii hundi hin guutamne durgoo adda addaa nu galaan jiru. Ijoolleen maal fedhii kubbaa isaan qabanidha. Nus magaalaa kana maal hojjenne kan jiru san haala sana kan hunda dhiisanitti ijoolleen dorgommii keessatti hirmaatee jiru. Magaalli Shaggar nu deeggaraan jiru. Uumaa deeggarsuma tokkollee magaaluma santu fi naannoo san warreen jiru deeggartootaaf uummatatu kana amma as geenyu nu taasise malee Shaggar waan nu gargaare hin jiru. Itti gaafatamaan waajjira dargaggoo fi ispoortii magaalaa Shaggar obbo Naasir Huseen magaalaan Shaggar kutaalee magaalaa hundaaf kilaboota qoodaan hiree kilabiin kubbaa miilaa Manaabichuu fedhiin malee karooraan hin hundoofne jedhan. Kilabiin kubbaa miilaa Manaabichuu karoorri qabamee bajanitti qabamee kilabii hundaa'e miti. Kilabii achuma garee wayii hundeessee dorgomaa itti ture
Kanaatu fadhii fi kaka'umsa saniin ka'amee galmaa'ee dorgommitti gale. Kana alatti kilabii nuti beeknu kutaa magaalaa mana abbichuutti kilabii atileetiksiidha. Kilaboonni akkanaa kun yommuu uumaman tokkoffaa maddi bajetii isaanii beekamuu qaba. Akkaataan itti dorgoman baasii waan barbaachisuuf baasii san kutaan magaalaa yommuu waan kana galmaa'ee dorgommitti galu kana karoora keessa galchee kana yaada keessa galchee dorgomuu qaba ture. So manni abbichuudha uti akka magaalatti kanan beeynu. Hundaa'insa kilabichaa irratti komii akka hin qabne kan hime magaalaan Shaggar kana booda karoora isaanii baajataan deeggaruun dhiyeessuu qabu jedhan. Dargaggeessi dandeettii qaban carraa kilabii carraa gareedhaa yoo argatan malee ba'uu hin danda'an. So kana ciccimsina akkuma jedhame garuu yommuu karoora dhiyeeffatan baajataa hojii deeggaramee akka dhiyeeffachuu danda'anii fi madda badata isaanii adda baasanii deemuu akka danda'an in taasifama.